dhugaa rabbi namni akka kee bareeda addunyaa kanarra hin jiru bar. Eessa faana si bareeda qabayya? Ati bar bakkee maas fokkattu jirtu hunda bakka mara bareeda. Ija kana keessa faa. Kanfarii kee kun baay'ee bareeda. Maskiin ni qaanfadheewu. Kanfarii jechuun hidhii kee kun illee maashaallah tabaarakan. Kamiyyuu ergoon xiyyoon bareeddu? La iloo mi maal keessirraa hambise rabbiin mee rabbi akkana si bareeche kana galata galche. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namni haga kee bareedu jiru addunyaa kanarra. Taate kamuu kiyya bareeda. Abbaa mana kiyya. Wallahi si waraabuu baatanii waan fedhan godhan ati maal taate naaf taate waan fedhan haa jedhu. Jiru eessa jira? Odoo namni alatti nu eegu nuti jannata tokkoffaa seenna. Yaadiin kan maal godhoodha. Baaziliin qoodaa si laaffisaa jira bar. Anuu hin laaffisa dhiisi yaadiniin. Jannata odoo isin alatti teettan anaaf isin achirra laayivii dabarse. Koo laayiviin achi keessa jira mee sheekota teessan gaafadhu. Wannummaan hin jirtu illa waan qarbaana malee. Jannata keessa waan nuti guyyaa takka gurraan hin dhagahin waan guyyaa tokko nu ijaan hin dhagahinitu jira. Laayiviin jiraatoo? Anallee gaaffii natti ta'e dhugaa rabbi laayivii mee nama dhaqee dawwallee gaafanna. Laayivii eessa seenna? Shabakaan nun barbaachisu jiruma achi keessattitu laayiviidha godhe. Ayyee. Siinaasa malee hirribni nan dhufu jedhee osoo galchee bara. Anillee akkasuma dhugaa rabbi kalee ilgilmaan aan daawwatan qoy. Waan jenne san godhee ka'ee ittiin umuraa dhuftaa. Waa xiqqaan fattuu barsiisa. Maal jechuun? Dhugaa rabbi. Homa jenne san ka homa jenne san hojiitti hiine yeroo jalqabaatti waan takka addunyaa tanarratti namni dhalatteen godhin goone. Dalagaan bakka jirti ni dhufaa lubbu as bira sirraa fagaadhee jiraachuu hin danda'u. Dalagaan anaamatti wal bira yoo geenu maal goota dalagummaan ati soitu maali? Maal jechuun? Dalagummaan sin barbaachiftuu jedhee bari. Ansi qofaan fedhaa lubbu. An sekendii takka ija duraa si dhabuu hin barbaadu. Aruuza dahaba meeqanaa bitta gamta kanaa bitta. Sargi istirahaa takka Oromoo miti Itoophiyaan keessa ijaan hin argin si seensisaa jedhe. Lama ta'e heerumuu fedha. Saruma takka heerumuu fedha waan taateef karaa akkasitti sirri naa godhe. Ani waan ati jetti tokko. Ani garuu darasaa tokko achitti naffeeru guyyaa sargii. Sheekotiin gurguddoon haa dhuftu darasaan ol dhufnellee sheekotiin. Sheekotiin gurguddoon haa dhuftu. Sheekotiin gurguddoon carraa dhufa yoo dhabanillee karaa iskaapiitiin karaa imuutiin viidiyoo kooliidhaan sagantaa keenya irra hirmaatan. Guyyaa aruusaa fuulanii ni adda. Ani jaaban jaaladhu akkanuma adii uffattan malee ani jaaban jaaladhu. Kamuyyee. Veeloo qalloo takkaratti qaama nama maxxantu akka foostaara sanii uffadha muballoo sanii uffadha. Waan dassi jedhe waan dassi jedhe. Toofni sirraa tooba taate malee suufni sirraan bareedu garaa qabda. Waan narraa bareedu an nama gammachiisuuf hin uffadhu. Ani ufumaaf si bichaa gammachiisa. Tooba uffatta moo suufa uffatta? Laa waan dassi jedhe uffadha. Alaas tooba uffatta. Toobarraa bareedda. Maafi mushkila. Qullallee kootu jettu qullama dhufa. Lakkii qullaan dhufene. Faanti gaafa kaan ispoortiin dalageessan illee kootu jettu isumaan dhufa. La tooba kaatee akkasitti maashaallah kana taate. Areeda kan kee kana filtee na bira dhaabbatte inshallah malee la kun taanee miti. Wanni yeroo gabaabaa nutti fudhatu istirahaa qabannee bishaan keessa wal fuudhu. Bishaan keessa jechuun maal jechuun algabbaanyim duwwaa. Paantii godhatee wal fuudhan jiru paantiidhaan wal fuudhu. Paantiidhaan anis moo. Agar ada kanatti bareedu sa'a takka turta maashaallah tabaarakallah. Rabbiin na jeessi qabajaatee nyaara kana quulladde. Idaa kanas nyaara guullatu taate anaa nyaattu wallahi. Bareedu. Na nyaattu. Wallahi huradhee nima jannata addunyaa san fakkaata. Dhugaa rabbi. Waan afaanii godhe. Ati waan afaanii fi chaappistikiin hin feetu jeetiin firraa dhiiseera. Hin fedhu akkanattu itti nafne akkanattu huradhee ni jannata fakkaata. Dhugaa gurraatti bareeddu dhaame.
Shaana fitee fooyyadee. Kamu gimana Abboora dua tuh berarti berat sin jauh. dhugaa rabbi namni aga kee bareeda addunyaa kanarra hin jiru bar. Waan yommaaf akkanuma namni waa jedha malee namni aga kee bareedu hin jiru. Takka never ever. Injir tuh Allah duga kati. Dalam hundi dua dibatte. Me isa fana sebelah kamu ya. Anis salfadha kawaa maranan hin bareeda isiin jedhe eessa fa'a maal gootaa jirta. Iya gabare jalan tinawa kasih begal tiga wan tengka jalan matalla. Ante. Ati bar bakkee maas fokkattu jirtu hunda bakka mara bareeda. Ija kana keessa fa'a kan farii kee kun Fakkeenyaaf baay'ee bareeda. miskin ni kan faddeewu. Kan bareechuu dhidhii kee kun illee maashaallah tabaarakan. Ati amma asirratti maqaa King Kamal Abdallaan bocatin Wani godhadha. yoo isan godhatin kalaas lola dhufa dhuka lola guddaa. Kamiyyuu ergoon xiyyoon bareeddu. Maashaallah dha. La iloo ila la ila la ila ila la iloo ila kuulee rabbi jedhi maa du'aaf nu saaxilta. Kuulee rabbi Wallahi jedhi maa bareeddu. qalbaaf na saaxilta. Maqaa rabbi qalbaaf nu qabe. Wallahi ergoon ifa ergira ergoo reef fakkaatti bareedina isiidha. Wallahi maashaallah. La iloo ila kuulee rabbi jedhi qalbaamaa na qopheessite billa jiraachuu barbaada wallahi. Namni addunyaa kanarraa bareedu si malee hin jiru anatu siin jedhe. Injiru eessa jira? Maammaduu fi Faaxeeras jala akkanuma mataan dhukkuba. Dhugaa keeti. Bareedumsi bareedumsa caalu ofitti amananii ofirraa haasa'u akkanatti haasa taa'anii haasa'uun bareedumsa kennama addaati. Akkasila. Bareedduu naannoon duwidarraa tawaadaa itti fuulaa dura. Yaa kamuu kiyya mana dhiisi. Jaalalli jettee akka tokko na goote wallahi jiruun qofa. Rabbi jaalalitti algaa kanarraa na gangalchaa jirti. Kamuu kiyya jirkaana mana kana jirkaana jiru siree moggaa tarreesse akka gabbuutu lafatti hin buune. Maal tarreessa? Jirkaana gurguddaan hin jiru ka bishaan itti fidan sanadha. Siree moggaa kana adda addaa beekni kuftaa miira keessa galte. Laayi kufullee lafarra hin taru jedhe. Kufuu dhiisee yoo siif jecha du'ellee maal rakkoo takka hin qabu. Oo lubbuun kiyya siif jecha bahe. Shahidiidha bar nagamaan jannata seentati. Ali Nabi Muhammad. Dhugaa rabbi. Shahidiidha. Odoo namni alatti nu eegu nuti jannata tokkoffaa seenna. Hin yaadin kan. Abshir. Jannatul Firdaus seenaa harka qabannee laal gaafa san gara. Gaafa san harka ol qabannee. Maammadoo meeqaalaa na harka dha'u nu achirra ajajada. Achi keessa shaashaa shambaa jenna. Akkan. Guyyaa jummaadhaa wanti illee ni jaallate eesigaa. Wanni saate hadiisa gisee keessa buufna kaate buuse kaate wayi maal taate. Dhiisi uummanni miira hadiisaa keessa hin jiru. Miira maal godhoodha. Uummanni hadiisa biraa dhaga'uu barbaada malee. Ati waan uummanni keenya nurra. Baaziliin qoodaa si laaffisaa jira bar. Anuu hin laaffisa dhiisi hin yaadiniiti. Maal mataan mangirrisaa mataa na nyaate. Jannata oduma isin alatti teessan anaaf isin achirra laayivii dabarsin. Kooyi laayiviin achi keessa jira mee sheekota teessan gaafadhu. Wannummaan hin jirtu illa waan karbaana malee. Amani tana. Naamatti tana maqaan eeme hin beeknaa. Wanni hin jirre fakkeenyaaf waan akka shiishaa waan wasaka gartee addunyaa kana malee waan hundi ni jira. Jannata keessa waan nuti guyyaa takka gurraan hin dhagahin waan guyyaa tokko nu ijaan hin dhagahinitu jira. Dhuga. Laayiviin jiraate hoo? Anallee gaaffii natti ta'e dhugaa rabbi laayivii mee nama dhaqee dawwallee gaafanna.
Astagfirullah. Live ya sesena. Wallahi. Yo shabakaan hin barbaachisu jiruma achi keessatti tu laayiviidha godhe. Aye. Angizin achi dhaqa inshallah. Asatti walli suchi walliftuun ta'uu barbaada. Walliftu ta'uu ni jira. Womaati feetetu jira achi keessa. Girri isaan sitti hin dubbatu achi keessa dimokiraasiidha. Kau kain jual waan takkan sih mah. Anillee maka dhufuuf hin deema bara. Ubra. Dhugaa rabbi ana umraa si goosisa. Waan jenne san godhee ka'eettiniin umraa dhufta. Waa xiqqaan fattuu barsida. Waan jechuun. Dhugaa rabbi. Homa jenne san ka homa jenne san hojiitti hiine yeroo jalqabaati waan takka addunyaa tanarratti namni dhalateen godhin goone. Akka namni aduu illee qabrii keessa yoo makkaa yaadatu nu yaadatutti. Maal goona? Waan goonu waa asirratti dubbannaa reema san wajjin argisiifna. Ayyee taate rakkoon qabu. Walaa taanu. Dalagaa amma kana jirti inni dhufaa lubbu asii bira sirraa fagaadhee jiraachuu hin danda'u. Ani maali dalagaan? Dalagaan anaamatti wal bira yoo geenu maal goota dalagummaan ati soitu maali? Maal jechuun? Dalagoo wayitu dalagummaan sin barbaachiftuu jedhe bari. Sekendii takka ija kiyya duraa si dhabuu waan hin barbaanne maalumaaf godhaman arabaatis si ergaa. Ati waan gootu rabbi kan nama razzaqu. Rizqii rabbi harka jira. Ati calliftee mataan sekendii takka ija duraa si dhabuu hin barbaadu. Kalaas. Istaraana aruuza dahaba meeqanaa bitta gamta kanaa bitta. Laa birri dahabaa fi aruusatti maal goonaa finna. Ciifnee nyaanna shaaruun. Ka jedhamu san beeytaati. Birri achitti yaadne amma achitti anfaa irraa sirbitu hin barbaannu. Nuti itti irraa eessi ni barbaannu. Addu tiyya kan bilaa fitti hirmee uummadura jalaan deeman bilaa hin fadhu. Awwaan roorro ani roorro hagana geenyeef hin biyyaa bee obboleessa kiyya. Aruuza istaraa bareeddu naaf goota. Dahaballee naaf bitta. Qabanni bilaasheetti jirtu obboleessoo. Maal? Silaa bilaasheetti si harma? Ani bar bilaash hin jenne habiibti. Qaa'a Malik Abdul Aziz yookaan qaa'a gasara Malik Amir Sultaan ka awaalii jiru. Jamaa kiyya. Dhaqeettiniin waan takka eeyyama itti baasee ka takka bakka Oromoon dhaabbateetti wal fuudhuu miti safara san hin gahin itti waama Oromoo. Waan takka namni Itoophiyaa biyyanatti hin dalagin. Qaa'a Malik Amir Sultaan qabuu danda'an. Maallaaqaan kireessanii hojjetan birriini miti sirriidhani muudiidhaan. Namarratti hirkachuun fadhu. Dhaabbadhuuf dandeessu. Haadhaaf sargi istirahaa takka Oromoo miti Itoophiyaan keessa ijaan hin argin si seensisaa jedhe. Ka Amir Sultaan. Seenuun barbaadu. Maallaqa keetiin ati mijaana kadhattee gam tokko irratti hirkachuun barbaadu. Maallaqa keetiin naa kireessitee istaraa bareeddu itti naa kireessu naa kireessu kumdi damaan. Kan tokkotti kuma shantama riyaala Suudi. Achi seente Hayyee kuma jallatu. Hayyee dahaballee naa bitti. Taqmee kuma 10. Kalaas istirahaa nafee taqimii jedhamu san ka isa sirratti ilaaluu naa wayyaa. Waggaa guutuu uffattee na dura teessee bareeda. Kaka'aa sun kan istirahaa sun nafee aqama jedhamu bitamee asrii uffattee zanaa jettee wata rakkaata goote sammuun kiyya na gammada horiin kiyya sirra jira. Qa'aa istirahaa achitti qabee maammadoon itti caffaree nyaatee faayida. Nyaata lamaan rakkoo qaba dirqama lama ta'e hirmuu fedha saruma takka hirmuu fedha waan taateef taraa akkasitti sirri naa godhe. Ati qabeenya qisaasuu wajaa qabdaasi. Qabeenya qisaasuu fi sargii walachuun rakkoon qabu sargii alaama addunyaa koo guutuu godhata. Anama tara boodaan tokko hirmuu fedha filannoon xiyyeessee. Yeroo yuun qabdu fixatte iyyuu maal goota? Akkam jettanii gootamuun goota. Ani waan ati jetti tokko. Ani garuu darasaa tokko achitti naffeeru guyyaa sargii. Maali? Keessattuu Maal balleessaa maali? Naffeeru. Darasaa maal sun goote? Sheekotiin gurguddoon haa dhuftu darasaan hordofnallee sheekotiin. Sheekotiin gurguddoon haa dhuftu. Sheekotiin gurguddoon
carraa dhufa yoo dhabanillee karaa iskaayipiitiin karaa imatiin viidiyoo kooliidhaan sagantaa keenya irra hirmaatan. Si Ati galee barga akka tokko laakiin fuula ni dada guyyaa ruusaa fuula ni dada. ani jaaban jaaladhu akkanuma adii uffattan malee ani jaaban jaaladhu. Fuula yoo hidhattee gaxawaa godhattee shaffanatte kuullee ta'u akkamiin si beekarree? Miskiina yaa Rabbi. Kuullee mataa akkamiin si beekan? Horii naan jedha barnaate mootii godhuu kan naan haraami. Dulu ati yaa bultiin abdii kitteeti ijaaramte. Meeratti maqaa lubbuu? Maal ijaarame nu mutallaqa waliin guuretti ni nutti iyya. Maal jette? Dhiisa kaa nama dhiisi. Moo kamuyyee? Veeloo qalloo takkaratti qaama nama xaxxoo akka foostaara sanii uffadha muballoo sanii uffadha. Waan dassi jedhe. Ati maal kaayyatta? Moo Suufa ala garuu suufa gara keeffannaa? qabdaa. Tayyib suufa duuba suufa faatta moo tooba uffatta moo suufa kaayyatta? Ati toobni sirraa tooba utaate malee suufni sirraa hin bareedu. Garaa qabda. Waan narraa bareedu an nama gammachiisuuf hin uffadhu. Ani ufumaaf si bichaa gammachiisa. Nama biraan gammachiisuuf hin dalagu. Ati gabaabaadha. Lakkee haqa walitti dubbanna ol taana. Takka ammoo hin deeman haala keessaa walitti haaruu haala naaf ati. Tooba uffatta moo suufa uffatta? Laa waan dassi jedhe uffadha. Alaas tooba uffatta. Toobarraa bareedda. Maafi mushkila. Qullallee kootu jettu qullama dhufa. Lakkii qollaan dhufene. Qollaan dhufen. Faanti gaafa kan ispoortiin dalageessan illee kootu jettu sumaan dhufa. La tooba kaatee akkasitti maashaallah kana taate. Areeda kan kee kana filtee na bira dhaabbatte inshaallah malee la kun taanee miti. La ati waan takkaa namni hin dalagin dalagu hoo taate qumxaadhaan sargi godhachuu qaba. Dhiisa kaa dirqama nama fakkaachuu hin qabna dhiiroo kan dhaggeeffadhu. Wanni godhu Dura tooballee namni uffatee jira. Wanni namni hin uffatin maaliin? Ani namaan adda ta'uu barbaada. Ajaa'ibsiifatamu. Liyyuu waan namni takkaa aruusa namni waan takkaa hin godhin. Namni suufa uffatee suufaan tooba maali waan namni fuudhin. Yoo kana naafati gaala irratti sargi haa godhannu. Laa gaalaa miti. Xayyaara qorruu sargi teenya sana. Xayyaara qorra. Xayyaarri mustahil waan hin danda'amne fakkaata. Waan danda'amu yookaan bishaan keessatti sargi godhachuu. Bishaan keessatti namni godhachaa olaanoo adiisa kaasamu iyyee maal ta'a? Xayyaara qorra fiqaada gaafanna xayyaara qorra. Abu Khalidi godhate moo Abu Jinni godhate eenyu godhate bishaan keessatti? Xayyaara qorree nalaji kamuyyee xayyaara qorree piipii godhi yennaan dirqama. Piipii jaa xayyaarri. La homanutti as kalaawu waasil amma laali mootummoonni xiyyaaraan fuudhuun mala tana dura. Laakiin nuti homanutti as kalaawu waan kalluu waan godhuu dandeenyu yookaan qullaa keenya bishaan keessa sargi godhatu yookaan gaala irratti godhatu. Yookaan dirree kubbaa miilatti godhatu. Waan namni hin godhin. Ana kan jiru akka kiyyatti. Xayyaara namni godhatanii jiran jiru. Guyyaa san xayyaara takka achirraa korree riyaat adas veeloodhaan akkasumatti uffattee haa dhufnu. Hin ta'u. Miizii wajjin. Yeroo dheeraa nutti fudhate. Wanni yeroo gabaabaa nutti fudhatu istirahaa qabannee bishaan keessa wal fuudhu. Bishaan keessa jechuun maal jechuun algabbaanyim juwwaa? Juwwa mooyaa? Juwwa mooyaa. Wala istirahaa. Inni dhumna kabbalee isa kiyya yoo duune hoo? Akka hin dhumnetti. Ati deengidda akkasii bishaan sijjeesee ka'ee akka nama sanoo bishaan daakuu beeku maal jechuudha? La rakkoo miti uumanda hin yaalaniin barani kuni waan gabaabaadha. Mee maal godhu guyyaa ruusa keenyaa kan dhugaa rabbi natti. Dhugaa rabbi waan takkaa namni hin godhin wanni namni hin godhin Oromoo bishaan keessa wal fuute hin jirtu. Tagaala irratti wal fuute hin jirtu.
Si galee. San wallah Oromoo hunda godhatte. Bishaan keessatti dhugaa rabbi. Dhugaa rabbi mee xayyib guyyaa aruusaa paantii godhatee wal fuudhan jiru paantiidhaan wal fuudhan. Afuudha hin beekan. Wanti anis moo Waan namni ijaaba uffatee beelloo uffatee wal fuudhe ka waan namni hin godhin goonan jenne. guddina fide kaa guddina fide. Oromoo guddina fide. Guddina fide waan takka namni hin godhin jechuun akkasi ka. Mee aruusa paantiidhaan sargii godhata addunyaa kanarratti argite hin argine kalaas. Kan hojii akkasii miti. Laa akkuma akkuma gartee uummata namaa kaan godhanneeti. Yaani akka itti bareechinee godhanna bakka alaa kun. Akka warra suudiin godhatee. Ani akka uummata Oromoo ka jiruu miti ka du'ellee waan kiyya yaadatu godhuu barbaada. Waan addaa. Ka jiru otoo hin taane ka du'ellee. Sammuu isaa keessa yoo waan jannatallee dubbatu akka as keessa. Ka jirullee. Ayyee wanti hagoonu. Laa uffatu kalaas wanti hagoonu. Waan addaa barbaadameef ajajee fakkeenyaaf ajajaan haa xalabadhu veeloo bareedu ishee akka aadaa Oromoo irraa tolfamtu. Dhiisi kun waan taphaati. Inta wala veeloo wala ayyeshee itti amantu kanuma. Itti amantu. Akkuma garaa haadhateen itti buuneen sargee godhatu. Biduun isatti. Maal kana jechuun rabbi gargaaru. Akkasittiin jira kee. Yoo godhanne seerumaan godhanne. Maa sodaate.